Nagaadhaa kan bultanii viidiyoo kanaanii rimidiyaalii barachuun bu'aa qabaa kan jedhuun isinitti himaa. Egaa chaanaalii kana irraa odeeffannoo qulqulluu ta'an qofa barattoota keenyaaf afaan Oromootiin laannaa. Akkasuma illee koorsiiwwan fireshmaanii rimidiyaalii chaanaalii kana irraa ni argattu. Kanaaf chaanaalii kana sabskiraayib godhaa. Viidiyoo kanas laayik gochuun barattoota biraan ga'aa isin jenna. Akkasumas teelegiraamii keenya jooyin gochuun odeeffannoowwan barnootaa yeroo yerootti ba'an hordofuu dandeessu. Description booskii fi comment booskii irraa liinkii isaa isiniif kaa'een jira. Egaa sagantaan barnoota rimidiyaalii akkuma maqaa isaa irraa hubannu sagantaa fooyyeffannaa jechuudha. Barattoonni intiraansii osoo hin milkaa'in hafan parsantaa 50 gadi fidaniif ilaalamee seeraan qoratamee barattoonni ji'a 4 hanga 5 gidduutti yuunivarsiitii galanii baratanii yoo qoromsa waliigalaa ministeera barnootaatiin ba'u milkaa'an gara fireshmaanii barachuutti darbu. Kunis immoo waggaa tokko qofa duubatti isaan deebisa. Kanuma iyyuu ministeerri barnootaa hambisuudhaaf lafa dhiitaa jira. Sababiin isaas wacii mootummaa hir'isuudhaaf jedhameetu garuu bara itti hafu ammatti hin baramne. So rimidiyaalii baratanii fireshmaanii ta'uun bu'aa qabaayii kan jedhuuf ani akka kootti eeyyee namni barnoota itti fufee barachuu barbaadu tokkoof waggaa tokko baak gochuun agarsiifeetiin qabu. Sababiin isaas akkuma beekamu kolleejjiiwwan dhuunfaatti kennaman irratti digiriidhaan kennamuun dhorkameera. So bifa leeveliitiin leevelii 4 booda digirii tokko jettanii waggaa 4 yookiin waggaa 5 barattu. So walumaa galatti digirii tokko barachuudhaaf kolleejjiitti jechuudha waggaa 8 isinitti fudhachuu danda'a jechuudha. So rimediyaaliin garuu kana miti. Okay, fakkeenyaaf fiildii injineeringii tokko yoo galtanii rimediyaalii wajjin walumaa galatti waggaa 6 barattu jechuudha. Okay, sun immoo hagas effektiin qabu. So ani kanan jedhu barattoonni akaadaamiidhaan itti fufuu barbaadan keessumaa barattoonni barumsa jaallattan barattoonni barumsa barachuudhaaf fedha qabdanii rimediyaalii baradhaatii fireshmaanii jooyin godhaa. Okay, carraasaa yoo naqabe rimediyaalii baradhaatii fireshmaanii jooyin godhaa. Barnoota keessan baradhaa. Okay, waggaadhuma tokko duubatti deebitu malee waan na biraa miti. Yoo danda'amaa ta'etti garuu gaafa yuunivarsiitii filattan ofii gadhaa. Yoo danda'amaa ta'etti yuunivarsiitiidhuma Oromiyaa keessatti argaman guutaa. Okay, isaan hammatee humaan jedha waan ta'eef jechuudha. Yuunivarsiitiiwwan Oromiyaa keessatti argaman kanneen akka Jimmaa Yuunivarsiitii, Bulee Horaa Yuunivarsiitii, Amboo Yuunivarsiitii, Walaggaa Yuunivarsiitii, Salaalee Yuunivarsiitii warreen kana guutaatii dhaqa. Okay, Oromiyaa keessaa haga danda'amaa ta'etti hin ba'inaa. Okay, miidiyaa keenya subscribe godhaa akkasuma illee teelegiraamii keenya jooyin godhaa. Please yuutuubii kana haa guddisnu. Odeeffannoo guutuu odeeffannoo qulqulluu ta'e afaan Oromootiin barattoota keenyaaf ni qoodna waan ta'eef miidiyaa guddaa miidiyaa Oromoon qabu miidiyaa cimaa ta'e haa uumnu ni jenna. Hayyee horaa bulaa carraa gaarii sana fawwinaa sin jaallannaa. Barattoonni rakkoo adda garaa qabdan karaa keessaa naquunnamuu dandeessu. Rakkoo informationii garaa garaa rakkoo waan biraas yoo qabaattan karaa keessaa karaa teelegiraamii kooti jechuudha naquunnamuu dandeessu. Odeeffannoo barnootaas ta'e odeeffannoo garaa garaa isiniif laanna waan ta'eef karaa keessaa naquunnamuu dandeessu.